Hayyee ashama akkam jirtu harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa kan taatan martu keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha nageenyi keenya bakka jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan jecha egaa har'a immoo waamicha keenya walirra dhaansinee isiniif dabarsuudhaaf kan kara keessanitti dhufne yaa'ii hamboo gaafii miseensonni baay'een isaanii akkasumas immoo karaa adda addaatiin kooroleen caasaa keenya kan ta'an hunduu gaafii waan baay'isaniif akkasumas immoo isa darbee oduu ta'in isa dhufutu caala kan jedhamu irratti waan yaadamee itti amanameef haala maanajimentii tiimiin maanajimentii keenyattis waan itti amanameef walga'ichi akka hamboo irratti atatamaan gaggeeffame rifoormii guutuun ta'ee akka wanni ta'uufti akka yaa'iin gaggeeffamu yaa'ii idilee sadaffaa akka gaggeeffamu irratti walii gallee jirra. Kanaaf kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota keenya caasaa hamboo kan taatan martu keessan akka yeroo biraa oduun ta'in harcaatiidhaan oduun ta'in ganama keessaa sa'aatii 2:00 mooraa yuunivarsiitii hamboo mooraa guddicha keessatti ganamaan sa'aatii 2:00 irratti akka calqabdan akka galtan ganamaan seentanii ganamaan walgahii keessan marii keessan fixxanii kara dhimma keessanii deemuu qabdu. Akkasumas immoo haala jiruunis mooraan himtuyyuu annuu feeyyamamee jiru guyyaa walakkaadhaaf waan ta'eefiyyuu dafnee sa'aatii keenyatti fayyadamnee bahuu qabna. Wanni bal'aan waan hin jirranneef ajandaan keenya inni tokkoffaan gabaasa bifa gabaasatiin waan waldaan kun irra ga'e bifa gabaasatiin gabaabaa seensaa PowerPoint'dhaan ibsina viidiyoodhaan isiniif dhiyaata itti aansuudhaan immoo yaa'u kara kiyyaan dabalataa kennama sanbooda gaafiif deebiin miseensa irra gaafiin fudhatama sanbooda deebiin irratti laatama yaadni fudhatama yaadanis hin ciccimsamna. Kanaaf yaadni isin dhiyeessuu qabdan gabaasa hojjennu gabaasa ooditiiti miti gabaasa hoggaati miti waan irra jiru waldaan akkamitti akka deemnuu fi maalirra akka jirru yeroo ammaa kana waldaan maalirra kan jira kan jedhu miseensota keenyaaf gabaabsuun miseensa keenya beeksisuun dirqama murteessaa waan ta'eef rifoormii yeroo idilee isaanii warra fixan kooree idilee isaanii warreen fixan gaggeessuu qabna jennee waan jijjiiruu qabna waan ta'eef hojii gurguddaan hojiin haaraan hojjetamuu qaba waan ta'eef karoorri kan hojiirra ooluu qabu kooreen rifoormi ta'ee waan jiruuf akkasumas seerri labsii kanaa waan ajajuu fi waan eeyyamuuf bifa kanaatti irratti hundoofnetti kan itti deemaa jirru. Kanaaf ganama sa'aatii 2:00 keessaa kaastanii akka mooraa keessatti argamtan galma guddicha yuunivarsiitii Hambootitti akka argamtan irra deebi'uudhaan kabajaan isin yaammadha isin jaaladha isinan kabaja isinan sassatarreedhas baay'een isin kabaja nagaannaa koottaa waan jiru hunda innaasufnaa hin eegnaa rakkoo jiraaturree rakkoo keenya inni hiikna nagaadha beetti nagaadha hunduu nagaadha kana fakkaata karaa Hambootiin wal qabatee akkasumas sagantaan ittaanu guyyaa gaafa dilbataa yookaan sanbata guddaa iftaani maa jechaadha kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaatti irratti warreen argamtan balbala sanirra warri jirtan aanaa qarsaa maallimaa galma bulchiisaa aanaa qarsaa maallimaa keessatti argamu keessatti ganama keessaa sa'aatii 2:00 irra kaastanii akka walgahii irratti argamtan waamicha keenya asuma asitti isin yaamna haala dureen keenya mirkanaa'ee jira waan ta'eef akkasumas gaafa 27 guyyaa gaafa 27 ji'a 5ffaa galma yuunivarsiitii Bulee Horaati irratti miseensota caasaa keenya hundasaa walitti hin qabna jennee sirriitti hubachiisna jennee deemaa jirra. Sanbata guddaa immoo akkamitti ta'a kan jedhu immoo isa asuma asitti isin beeksisaa deemna. Ammaaf garuu guyyaa boruu Hamboo caasaan magaalaa Hamboo kan taatanii fi naannaa ishee Abuunaa Gindabaratis dabalatee naannaa ishee warri jirtan martu isaan Hamboof naannaa ishee warri jirtan akka argamtan kabajaan isin yaamna. Galatooma horaa bulaa leebanaa.